Nageenya biyyaa baay'ee miidha. Loltuun kuni bosonatti makamee riphee lolatti makama. Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsi isaa baay'ee kan dabale oomu. Tokkoffaa yeroo Hacaaluun ajjeefamee nuuf hidhamne irraa. Gaafa dirreen siyaasaa itti cufamu gaafa hidhaaf ajjechaa itti hammaatu bosonatti gale. Ammallee gochi akkanaa kun it is counter productive. Dargaggeessi kun deemee akeeka itti dhamanne sanuummoo akka bosonutti adamfamee mormi isaa qabamee tumamee ajjeefamaa yoo agartama kaleessa asaasa ijoollee dheessu yaallaan nama 4 kan ajjeesan. Harargee bahattillee nama tokko ajjeesanii jiran. Dargaggeessi xiiqii keessa waan galuuf yoo dirree waraanaa dhaqe meeshaa hidhasan qabatee riphee lolatti makama. Bakka ergan hundattuu riphee lolatti makama. Kan achirraa hafe cabee caccabee milikaa dheefa poolisii dheefa riphee lolaa bosonatti makama. Kan achirraa hafe immoo carraa argatee fayyadame biyyaa baha bishaan keessa dhumaa kan achi hafe biyyoota biraa dhaqee rakkoo keessa galaa jechuudha. Kuni biyya miidhuudha. Ala of gaafatu qaba namni biyya dargaggeessi miliyoonaan jiru keessatti. Dargaggeessi kun immoo miliyoonaan hojii dhabaa ta'ee jiru keessatti raayyaan ittisa biyyaa kootuu mindaadhaan si qaxaraa yoo jedhu dargaggeessi maaliif dide? Maaliif dide? Amma dhaloota qubeeti dargaggeessi kun. Amma dargaggeessi kanatu kun mootummaa Oromooti. Kun mootummaa maaliif ogaa jaaliin wallaaleeti? Maaliif dargaggeessi kun? Indoctrination raayyaa ittisa biyyaa xawwachumaa dadhabe dargaggeessa kana. Maaliif dadhabe? Oromiyaa qofa irratti amma Oromiyaa irratti humnaan deeman. Naannoo Amaaraa irratti nama argataa jiran. Naannoo Kibbaatti nama argataa jiran. Oromiyaa irratti humnaan deemaa jiran. What happened? Dargaggeessi Itoophiyaadha. Itoophiyaan it has to be unique country. Biyya dargaggeessi lakkoofsa guddaan jiru miliyoonotaan jiru yoo xiqqaate miliyoona 5 ta'uu danda'a dargaggeessi. Hedduun isaa hojii dhabee jiru keessatti silaa dargaggeessi kun kadhatee raayyaatti makama ture. Kadhatamee osoo hin ta'in dirqisiifamee osoo hin ta'in reebamee osoo hin ta'in silaa kadhateet walirraan caccabee raayyaa ittisa biyya seena. Fakkeenyaaf biyya keenyaa fudhadhu ollaa keenya. Raayyaa ittisa biyyaa seenuudhaaf wal dorgommii yuunivarsiitii seenuu ol cimaadha. Waggaatti guyyaa tokko qaban guyyaa warri dorgomee qormaata fudhatee ulaagaa meeqa dabree keessaa callamee yaadadu gara parsantii 10 qofa warra seenuudhaaf appilaayi godhu keessaa parsantii 10 akkas kan fudhatamu. Ilmi kiyya waraanatti naa fudhatame jechuun hagamta akka nama boosisu fakkaata Keeniyaa keessatti. Ollaa keenya. Waa'ee dargaggeessi ollaa keenya dorgommii xiichaadhaan raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaatti ni makama. Dargaggeessi biyya keenya hubadhaa uummanni Keeniyaa walakkaa keenyaati gadi. Raayyaan ittisa biyya Keeniyaatti keenya baay'ee dadhabaa. Maaliif dargaggeessi Keeniyaa maaliif caphee wal dorgomee qormaata meeqa dabre raayyaa ittisa biyyaa seenuun akka boona guddaatitti maaliif seenuu danda'e? Maaliif fudhatamuu danda'e? Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hoo seenuu maaliif dida dargaggeessi? Rakkoo guddaa qaba. Sababa hedduu qaba dargaggeessi Itoophiyaa kuni raayyaa ittisa biyyaa makamuu silaa sababa hedduu qaba waan silaa isa hawwachuu qabu baay'ee qaba. Carraan hojii hedduu jira. Kana hunda maaliif didee nama hawwatan parsantii xiqqaa argataa jiran baay'ee Oromiyaa keessatti lama fedhiidhaan yeroo yaalan namni hin dhabame maaliif dide namni maaliif seenuu dide ka jedhu kana of gaafachuu danda'u qaba. Maali sababni isaa? Tokko mootummaan Abiyyi hoogganu imaammata hin qabu, aayidiyooloojii hin qabu, caasaa hin qabu, naashinaal mootoo hin qabu. Lammaffaa raayyaan ittisa biyyaa tokko akeekni ittiin dhaabbatu diina biyya alaa loluudha. Diina daangaa cabsee dantaa biyyaa birmadummaa biyyaa sarbee loluudha. Waggoota torban darbe kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa partii guddaan yoo waliigala ta'uu baate kan lola kan dhume lola biyya keessaa. By nature national armies do not like internal fighting. Biyya keessatti loluun hin barbaadu lola raayyaan ittisa biyyaa. Maaliif biyya keessatti obbolaa isaatiin lola? Biyya alaatitti alagaadhaan lolaa jechuudha. Ilaa waan amma odeeffannoo hedduu kana siifin gabaabsaa odeeffannoo hedduu kan dhufaa jiru. Namoota hedduu gaafachaa ture dargaggoota amma dhokatanii jiran kana. Maatiin gaafachaa ture. Maaliif maal raayyaa ittisa biyyaa seenuun bara waan gaariidha. Carraa hojii argattaa. Boru jeneraala taataa. Akkuma kaaturan jedhan yookaan hin jedhuun ilaa obboleessi kiyya yookiin immoo dubriin kiyya mucaan ollaa kiyya kan deemee Tigraayitti du'e
Du'u isaatu namarraa dhageenye officially mootummaan nutti himne. Ollaa keenyatti kamiilli isaa cabe ollaa keenyatti galee haga ammaa soorata arganne tajaajila arganne lafarra cunquqaa jira. Kabajaan isaa ammaluu hin argamne. Bishooftu kana keessa nama 3,000 oli jira. Deengadda nagaan qunnamanii akkuma jidduma kana waa hedduun wanni waan kan barreessu eegalee kana bara. Bishooftu mooraa tokko keessa nama 3,000 oli jira poolisii Oromiyaatiif raayyaa ittisa biyyaa ka ijji badde ka miilli cabe ka qaamni irrate qeetti yoo galee uummanni nutti jedhanii akka hidha maatiitti irra ta'a bishooftu keessa nama 3,000 oli jiru. Bishooftu takkitti qofa immaajin godinoota biraa keessa jiru. Kanaaf jechuudha loltuun kan dargaggeessi waraanatti makamuu dideef. Dansa egaa gaafiin kiyya kanaa wal qabatee ka'u gaafii immoo gara biraatiin warri kaasan jiru keessattuu warreen siyaasa Oromoo oofanii fi siyaasa Oromoo deeggaran qeerroon yeroo ammaa kana jiru carraan keenya maalidha? Waraana karaa nagaatiin ta'anii si'iin dabalatee paartii keessaniin dabalatee paartiileen siyaasa Oromoodhaa karaa nagaatiin socho'uudhaaf karaan cufaadha. Mootummaan kun taa'ee mari'achuudhaaf karaa cufee jira. Akkuma adabannee iyyuu immoo paartii daandiin karaa nagaa cufamee jira jennee mana keenya akka hin teenye dirqiidhaan dhufanii manaan nu baasaa jiranii. Kana dhiisnee yoo gara hidhannootti deemne hoo maalidha falli keenya? Wanti nutti ilaalamu jira. Mootummaan kun karaa nagaa eega cufee taa'ee mari'achuu eega diddee qabsaa'ota karaa mormituutiin yookiin qawwee kaasanii mootummaa kana wajjin falmachaa jiran wajjin eega taa'ee mari'achuudhaafis qophii hin taane eegammoo nagaadhaanis akka mana teenyu nu eeyyamnee fi obbolaa keenya siyaasni itti cufamnaan dirree bahan sana wajjin akka wal waraannu dirqiidhaan fudhanii nu deemanii falli nuti qabnu qawwee kaasnee mootummaa kana falmachuu qofadha. Jawaar immoo karaa nagaatiin hidha qabsoo gaggeessina jedhaa. Kuni maali hiikaan isaa akkam goona maalidha falli gaafii namoota baay'ee namoonni amma eeguman poostii godhee waa'ee dhuma gara fuulduraatti dhufu keenya kana gara miidiyaatti dhufu keenya kana jedhee keessaa ergaa turanidha jechuudha. Kan dura akkuma reef jedhe warratti siyaasa hoggantullee abdiirraa kutadhee jira. Garuu qondaalota raayyaa ittisa biyyaatii dhaamsi hin qabu. Adeemsi kun raayyaa ittisa biyyaa hin diigan laaffisa. Riphee loltoota amma jiran qofa osoo hin ta'in kan biraa godinootaa fi naannolee biraa keessatti akka dhalatan godha. Dargaggeessa kana kaleessas dhiibamu hoggansa siyaasaa kanatu dhiibee bosonatti galchee. Yeroo hedduu jedheen jira. Ijoollee wabootti makamtes dhiibee waboo kan jaare siyaasa marrootiin kan harkise siyaasa marroo kan harkise caalaa gochi Abiyyi fi Mallasfaan godhan qondaalonni isaanii gad jiran ajjechaan humaatiin sarbiinsi isaan godhantu dargaggeessa kana bosonatti galche. Waggoota dabre kan waggoota 3-4 dargaggeessa kana amansiifnee qeet galchuudhaaf yaalii meegoonee milkaa'uu dadhaban. Kanaaf ammas taatee hin tammaatu. Humnaan waraanatti erguu kana qofa osoo hin ta'in roorroo Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru dhaabbachuu qaba. Kanaaf akkuma jee itti deemaa jirra. Gaa biraa carraa fudhannee itti deemna qophiitti jirra. Qophaa'u. Do you want to change? Dargaggeessi Oromoo